Asee dhorkaan waan hirkaameef haalli jireenyaa hammaachaa dhuuf tajaajilawwan bilbilaa fi intarneetii erga addaan citanii waggaan tokko dabre jira. Sabab kanaanii naannichi addunyaa irraa addaan citee waan jiruu fi haal qabatamaa naannoo sun keessatti ta'aa jiru hubachuun rakkisa. BBC'n magaalaa guddoo Tigraay Maqalee keessatti gaazexeessa tokko gaafachuun gabaasa addaa argattee jirti. Hamza Hussein bal'inaan isaniif ibsa. Naannoo Tigraayitti waraanni daranuu hammaachaa wayita deemaa jiru kanatti jiraattonni naannichaa baay'inaan waraana keessatti hirmaachaa jiru. Ajajoonni humnoota Tigraay uummanni naannichaa hunduu adda waraanaatti akka duulu akka haaraatti ajajaniiru. Kanaan duras dirqamsiisanii turan. Mootummaa Itoophiyaa tumsuun humnoota Tigraay waraanaa akka jirtu Eritiriyaan lammiileen ishee akka duulaniif waamicha taasifteetti. Namoota dirqamaan qabdee waraanatti ergaas jirti. Gaazexeessaan Maqalee jiru biyyi addunyaarraa adda cittee jirtu Tigraay maal keessa akka jirtu BBC'f ibseera. BBC'n nageenya isaaniif jecha eenyummaa gaazexeessaa fi namoota yaada kennanii ifa hin taasifne. Gaazexeessaan kun haala magaalaa Maqalee keessa yeroo ammaa jiru wayita ibsu magaalaa jiraattota 300,000tti dhiyaatan qabattee jirtu kanarra dirooniin waraanaa guyyuu marmaara jedha. Yeroo barreeffama kana qixeessutti dirooniin mataa isaarra marsaa akka turtee fi yaaddoo hamaaf miira sodaa keessa ta'e akka gabaasa kana qixeesse ibse. Haleellaa qilleensarraa torbanoota darbe raawwatamaniin oolmaan daa'immaniif iddoowwan manneen jireenyaa guddoo haleelame. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa maal akka ta'e ifa miti jedhe. Waamicha aangawoonni TPLF ummatichi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaatiif akka falmatuuf taasisan hordofee dubartootaa fi dargaggoota dabalatee qaamoleen hawaasaa hunduu qabsichatti makamaa jiru. Dubartoonni leenjii loltummaa fudhatanii yoo waamaman waraanuudhaaf qophii akka ta'an dubbachaa jiru. Tigraay waxabajjii darbe irraa kaasee dhorkaan waan irra kaa'ameeruuf haalli jireenyaa yeroorraa gara yerootti hammaachaa dhufeera. Tajaajilawwan bilbilaaf intarneetaa erga addaan citanii waggaan tokko darbeera. Addunyaa biraarraa adda cinnee jirra jedhu jiraattonni gaazexeessaan kun dubbise. Namoonni baay'een maatiiwwanii fi hiriyoota isaaniif ergaa erguudhaaf gara bara yeroo xalayaa barreessuutti deebi'aniiru. Tokko tokko ammoo gara daangaa naannoo Amaaraa deemuudhaan bilbila bilbilu. Akkasumas maallaqa biyya alaatii maatiif firoota isaaniirraa ergamuuf fudhatu. Oduu dhaggeeffachuu fi maaltu ta'aa akka jiru baruudhaaf namoonni hedduun qarqar daandiitti raadiyoo tokko marsanii dhaggeeffatu. Namni hunduu waa'ee adeemsa marii nagaa dubbata. Akkasumas oduuwwanis xiyyeeffannaan hordofu. Tigraayitti hojjechuunis ta'ee maallaqa argachuun hin danda'amu. Baankiiwwanis waan cufamaniif maallaqa baafachuu hin danda'amu. Kanarraa akka ka'e sochiin dhaabbilee daldalaas dhaabbateera. Gaazexeessaan kun akka jedhutti namoonni hedduun jireenya isaanii ka geggeeffatan maallaqa Ameerikaa fi Kanaadaa irraa ergamuufiin. Sababa waraana kanaanis tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa adda cituuf boba'aa dabalatee shaqatoonni barbaachisoo ta'an gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkamaniiru. Hedduunis miilaan yookiin gaariidhaan imaluuf dirqamsiifamaniiru. Gatiin shaqaxaa haalaan dabaleera. Gatiin xaafii torbanumaan ka dabalu yoo ta'u bitachuuf yaaduun rakkisaadha. Yeroo ammaatti xaafii kiloogiraamii $265 gara qarshii 15,000 yoo ta'u waggaa tokkoon dura $85 birrii 5,000 ture. Sababii marfama naannicharra jiruutiin kaka'e qorichi gara naannichaa waan hin galleefis baay'een hanqina qorichaatiin du'aa jiru. Haleellaa qilleensarraa haaraa naannichatti raawwatamaa jiruun namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu itti fufuun dargaggoonni hedduun akka waraanatti dabalamaniif sababa ta'aa jira. Gumisa baad bilisummaa Oromoo Kataay Mo'iboon Baqqala Garbaa kalee galgala magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefamuu dhaabbichi beeksise. Mo'iboon wayita barata turirra eegalee aglubbuun isa darbituutti nam saba Oromoo fi qabsaa turee fi sababa kanaan dararamaa ture ta'uu namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti ibsaa jiran. Haala jecha Mo'iboon ilaalchisee dubbii himaa Abaa'oo Bolamii Gammachuu dubbise. Galgala sooshaal miidiyaa irraa argine achii booddee baay'ataa dhufe. Kalee galgala. Booda galgala. Saa booda galgala ijoolleen achi turte mucayyoon tokko isheetu naa hime achi turte hospitaala jechuudha. Akkas ta'e. Maaltu mudate hospitaala du'e? Hospitaalatti du'e iddoo biraatti rukutamee dhufe. Finfinnum keessatti? Finfinnee. Waan mudate dhageettanii? Waan mudate addatti waan odeessa addaadha kan arganne jechuun namni yeroo sana bira ture argachuu hin dandeenye garuu rasaasaan rukutamee jedhan. Rasaasaan rukutamee immoo doktoroonni yaalii godhaafi turaniin gidduutti du'eera. Mo'iboon Baqqalaa Abaa'oo keessatti ga'een isaa maal ture? Gumii sabaa. Agam ture isa waliin? Gumii sabaa kan ta'e 2017 itoo dhaabni hoogganni dhaabaa biyyan galiin jechuudha. Ajjecha isa kanaa fi eentu gaafatama? Qaam shakkitan qabdu?
Mo'iboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture. Bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggoota. Isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa bahe. Yeroo adda addaa immoo namni mana hidhaadhaa bahee ni ajjeefama. Haala hamma jiruuni namni mana hidhaadhaati hidhaa ture deebi'ee kan bahe ijoolleen Naqqamte irratti si'a lama deebi'an jiran turaniiru. Ajjeefaman turaniiru. Dhaabni keessan haqqisaa barbaaduu fi maal hojjechuuf deema? Qaamni walaba ta'ee barbaadee haqasaa akka inni barbaaduuf waamicha godheera. Ibsa baasee. Ibsa baasuu qofatu hin taane gara fuulduraattis ittuma deema. Mo'iboon nama akkamii ture? Akkamiin ibsuu dandeettat akka namis waliin hojjeteetti? Mo'iboon akkamittiin akkan ibsitu natti ulfaata jechuun Mo'iboon nama qalbii qabeessa kan bal'isee yaadu ture. Deebi'ee uummata sanaaf dursa kenna. Barumsa isaatti dhabeeraa. Deebi'ee nama hunda kan wal qixa ilaaludha. Nama aartiidhallee kitaaba Dorrobaa jedhamu barreesseeti. Rakkoo uummata kanaa kamiiyyuu nama gabbaasee dubbatee hojjetee nama bilchaataadha walumaa gala. Maatii godhateetti? Maatiin godhanne. Nama eessaati inni? Inni dhalootaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuudha. Hiriyyaan isaa Laalisa Indiriis dargaggeessi kun qabsoo keessatti nama aarsaa guddaa kaffalaa as ga'ee jedha. Mo'iboon bara 2016 wal barree magaalaa Naqamteetti wal barree ijaarsa manneen qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wajjin hojjechaa turre. Nama ijaaruu jaallatudha. Isa dura bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaa irraatti sababuma kanaan kan inni qabamee hidhamee achi ari'amee jechuudha yuunivarsiitii irraa. Mana hidhaatti erga ba'ee gara magaalaa Naqamtee dhufee magaalaa Naqamteetti barnoota Riifti Vaalii jalqabe. Yeroo dhumaatti irreechaa sana inni mana hidhaa Qiliinxoo ture. Gaafa Qiliinxoon gubatu kutaa gubate sana keessa namoota turan keessaa Mo'iboon isa tokko. Qiliinxoon gubataa gati jiru gara Shawaa Roobiitti geeffamanii achi ji'a murtooftaa erga turanii gara Qiliinxootti deebifamanii yeroo dheeraa erga ture booda bara 2017 ji'a afuraffaa keessa kan inni hiikame jechuudha. Ammas gara barnootaatti deebi'ee garuu barachuu hin dandeenye ammas deebisee to'atame. Haala kanaan dabarse Mo'iboon yeroo pirootestii sana hiriyoota isaa hedduu hojii akka himata shororkeessummaatiin himatame mana murtii hidhataadha kan inni hordofaa ture. Himati isaa dhiyoodha kan adda cite. Mana hidhaa keessatti illee namooti isa biraa ajjeefaman jiru turanii Qiliinxootti gaafa Qiliinxoon gubate jechuudha. Hiriyoota isaati kan ajjeefame. Yuunivarsiitii Jimmaatti illee akkasii nama rasaasarraa hafedha. Magaalaa Naqamtee keessaa manni hidhaan itti hin dhabne hin jiru. Magaalaa dhaloota isaatti illee galuu hin danda'u. Hanga yoonaatti nama galuu hin dandeenye ture. Maal hojjechaa ture egaa booda kana maal hojjechaa maal ture? Erga mana hidhaatii ba'ee gara barnoota isaatti deebi'eetu Riifti Vaalii irraa digirii isaa fudhatee akkuma ba'een dorgomtoota hedduu keessa nama 5 darban keessaa tokko ture. Itiyoo Telekoomii galee hojjetaa ture hanga gaafa wareegame kanaatti jechuudha. Head Ofiisii Itiyoo Telekoomii hojjetu. Waa'ee jecha isaa maal beekta yookaan maal adda baafatte odeeffannoo maal qabda akka hiriyaa? Waa'een jecha isaatii hangammaatti wanti ifatee akkas jedhame hin jiru. Nuti erga inni rukutame booda akkuma nama kamiyyuu Facebook irraa arginu hiriyoota isaatti bilbilee bakka inni hospitaala inni jiru deemee hordofaa ture. Eenyu akka ajjeese wanti hangammaatti qabatamaatti barree hin jiru. Poolisoota illee gaafachuuf yaaleen ture. Kana sana hin jenne garuu qorataa jirraa jedhani bilbila isaas maal isaas fudhanneerraa qorataa jirra waan jiru jedhani. Hospitaalli inni rukutame booda dhageesse. Abeetitti kan nuti arganne isa dura hospitaala kan akka isaan seensisanii turan hin beeku. Ergala sa'aatii 3 kaasee hanga lubbuun isaa darbutti hospitaala Abeet ture. Bakki isaa eessa? Bakki inni itti rukutame kun eessa? Bakki isaa addatti? Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Buraayyuu naannoo Saansusii jedhamudha bakki inni itti rukutame. Ajjecha isa odeeffachuu fi poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee nu jala hin kaafne. Ashamaa kabajamtoota daawwattoota chaanalaa keenya hojjetuu warreen taatan warreen chaanala keenya faadhaan like share subscribe godhuun gargaaraa warreen haaraa turillee chaanala keenya kottaadha. Subscribe godhuu wal jajjabeessinu jenna. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa tana Itoophiyaa keessa jiru haala yeroo akka malee hammaa ta'edha. Haaluma kana wal qabatee walitti bu'iinsi Isaayyaas Afeworqiitii biyya ammaatti uumamee waan jiruuf haaluma kanaan Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaa tanatti waraana toora taabee taa'u jiru hundi kan umrii 55 gadi akka dirqamaan karaa waraana deeman jechaa waraana labsee jira. Sababa kana waraanni itti akka malee